hanqinaalee deemsa hojii fi geggeessummaa keessatti mudatan sakatta'uun kallattii fooyya'aa kaa'ameen injifannoon abdachiisaan argameera jedhan hoogganaan waajjira giddugaleessaa ODP obbo Addisuu Araggaa ibsa kennaniin xiyyeeffannoon tokkummaa Oromoo cimsuu irratti taasifame bu'aa kana dachaa taasiseeras jedhan ammas ODP'n injifannoo Oromoon argate itti fufsiisuuf hojii eegalee cimee itti fufaa jedhan. Hanqinni hooggansaa hanqinni yaada mootaa burkisanii qabsoo kana fuulduratti tarkaanfachiisuu akka ture paartiin keenya gamaggame ejjennoo cimaa keessumaa sochii haaromsa gadi fageenyaatiin ejjennoo jabaa fudhachuudhaan qabsoo uummataa kana gara fuulduraatti ceessuu gaaffii uummata dhaggeeffannee uummata wajjin tarkaanfachuu qabsoo uummata hoogganuu ejjennoo jedhu qabachuudhaan hojii gurguddaan hojjetamee jira. Akka ODP'tti uummata keenya qabannee uummata Oromoo qabannee injifannoo gama hundaan argachuu eegalle kana kunuunsinee fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf hojii jalqabame kana cimsinee kan itti fufnu ta'a. Kanaafis kallattiin siyaasaa ODP itti fufinsaan tokkummaa Oromoo itti fufsiisuu irratti ni xiyyeeffata. Kana galmaan ga'uuf sabboonummaa Oromoo cimsuu irratti ciminaan hojjetamas jedhan obbo Addisuun. Sabboonummaa Oromoo irratti akkuma kaleessaa har'as ejjennoo cimaa akka qabnu uummati keenya hubachuu qaba. Sabboonummaa Oromoo guddisaa dagaagsaa sabboonummaa Oromoo haphee tokkummaa Oromoo akka ta'e hubannee kana tokkummaa Oromootti cimsuudhaaf gara fuulduraatti kan tarkaanfannu ta'a. Yaada mo'ataa diriirsuu fi hooggansa faayidaa sabaa mirkaneessuu fiduunis itti fufas jedhan bulchiinsa gaarii ijaaruuf hirmaachisummaan jaarmiyaalee siyaasaa eegalame cimee itti fufa. Hojiin hanqinoota keessoo qulqulleessuu, hirmaannaa hawaasaa cimsuu, barsiifata siyaasaa fooyyessuu, hariiroo obbolummaa sabootaa cimsuun qabsoo karaa nagaa itti fufsiisuu ciminaan hojjetama jedhan obbo Addisuun. Hayyoota qeerroof qarreewwan namoota nu wajjiniin ijaaramanii fedhii uummata keenyaa guutuudhaaf qabsaaf barbaadan hundaaf balbala keenya bannee kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Of qulqulleessuus kaayyoo keenya godhanneeti kan hojjennu ijaarsa hooggansaa keessatti hanqinoota raawwii keessatti uumaman namoota hattumaadhaan shakkaman namoota sirnaan uummata isaanii tajaajiluu irratti hanqina qabanii fi quuqama uummatummaa hin qabne uummata keenya waliin taanee qorannee qulqulleessaa kan deemnu ta'a jechuudha. Waltajjii marii walitti dhufeenya sabootaa cimsuu Ambootti gaggeeffame irratti yaada dhiyaatee muufii uumeefis obbo Addisuun dhiifama gaafatan akka dhuunfaattis ta'e akka gaggeessaa siyaasaatti seenaa qabsoo Oromoos ta'e wareegamtootaa haaluuf miires ta'e ejjennoo hin qabnu seenessuun kitaabichaa rakkoo akka qabu ibsuufis ture jedhan obbo Addisuun dhimmichi karaa biraan akka hubatames addeessaniiru. Wareegama itti kaffalee haaluudhaaf miti. Kan hin kaasuu barbaade seenessuun akkasitiin dhiyaatan hanqinoota isaan qaban mul'isuu barbaadeetan hariiroo obbolummaa walitti bu'iinsi cunqursaa ajjeechaa gocha sukkanneessaa humni gita bittaa raawwate uummataaf uummata gidduutti akka raawwatame fakkeessanii dhiyeessuun obbolummaa waliin jireenya egereetiif hin fayyadu waan ta'eef kallattii kanaan ilaalamuu qaba karaa jedhuun sana yaada keessa galcheenii an akka nama dhuunfaatti akka paartii keenyaattis wareegama uummatni Oromoo anoolee irratti kaffaleef wareegama uummatni Oromoo calanqoo irratti kaffaleef kabajaa fi ulfina guddaan qaba. Sabboonummaa uummata Oromoos nama kompromaayiz godhu miti. Siidaan wareegamtoota siidaan yaadannoo wareegamtoota anoolee akka ijaaramu kan taasise siidaan yaadannoo wareegamtoota calanqoo akka ijaaramu kan taasise paartii keenya ODP'dha. Itti fufinsaan nu biratti seenaan qabsoo Oromoo fi gatii inni baase kabaja guddaa qaba. Dogoggora mudateef dhiifaman gaafadha. Rakkoon ol fakkaataa akka hin mudanne irraas baradheera jedhan obbo Addisuun. Sadarkaa kanatti mufii uumuu isaatiin baay'ee gaabbeera. Lapheeraas gaddinatti dhagahameera. Kanaaf namoota natti gaddan uummata koo uummata Oromoos qajeelummaadhaan dhiifaman gaafadha. Oromoonis akka dhiifaman naa godhu abdii guddaan qaba. Sababni isaa namni nama uumamaati hojii keessatti gocha raawwatuun dubbii keessattis dubbii dubbatuun nama mufachiisuu danda'a. Waa hundaa walitti garuu wanti nama mufachiisee fi wanta akka dogoggoraatti nama aarsisuun dafee akka sirraa'uuf qajeelummaadhaan fudhachuu danda'udha. Kanaafis anis akka hoogganaa qabsoo Oromoo tokkotti akka hoogganaa paartii kanaatti Oromoo marti dhimma kanarratti mufii narratti qabaatee fi dogoggoraan uumeef dogoggora sana uummata Oromoo miidhuudhaaf jedheetu hin taane qajeelummaadhaan hariiroo obbolummaa uummataa cimsuu keessatti seenessuun tokko hanqina qaban argisiisuuf yaalii godhe keessatti dogoggoraan uume ta'uu hubatee dogoggora hojii keessatti uume ta'uu hubatee uummanni koo lapheeraa akka dhiifama naa godhu nan gaafadha. Dhiifama sakkanaa godhu amantaa guddaan qaba.